Akkam jirtu abdiidha miltoota kirraa chaanaalii keenya subscribe gochuu hin dagatina. Kutaa kana keessatti wanti nuun wajjin ilaallu objectiidha jechuudha. Objectiin JavaScript keessatti maal fakkaata jedhudha jechuudha. Object jechuun wantootadha. Wantoota jechuun immoo wantoota jechuun wanta tokko yeroo jennu fakkeenyaaf namni objectiidha. Akkasumas buildingii warreen akkasii gamoon garaagaraa objectiidha. Sababii isaa wanti isa ibsu kan qabu kamiyyuu objectiidha jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko nama jedhamuudhaa fi maqaa qaba, umurii qaba, saala qaba, waan reen akkasii kana nama maal jenna jechuudha objectii jechuu ni dandeenya jechuudha. Gabaabaatti amma fakkeenyaaf yeroo objectii jennu kana keessatti maalidha array duukaa walitti ni dhufa jechuudha. Yaadi isaa konseptiin isaa array duukaa walitti dhufu iyyuu malee maalidha array keessatti wanti nuun story goonu maalidha value qofadha jechuudha. Value qofadha wanti nuun story goonu. Kanaaf iyyuu array fakkeenyaaf variable tokkoon create godhas gubbaa irratti variable kana keessatti oromiyaan jedha fakkeenyaaf oromiyaa ergan jedhee booddee variable kana irratti gamma maalin create gochuudhaaf deemaa jira waanidha jechuudha arrayidha jechuudha. Array kana keessatti fakkeenyaaf gimbii yoon jedhee deebi'ee immoo asii kas godhee naqamte yoon jedhe amma fakkeenyaaf as keessatti gaa kun maalidha jechuudha arrayidha jechuudha. Array kana keessatti wanti nuun story gochaa jirru maalidha kunis value'dha, gimbiin value'dha, naqamteenis value'dha jechuudha haala kanaan. Kanaaf iyyuu kan nuun story gochaa jirru maal akka isaan ta'an hin beeknu jechuudha gabaabaatti. Haala kanaan garuu maal gochaa jirra story gochaa jirra. Accessii gochuudhaafis maloota garaagaraa fayyadamnee accessii gochuu ni dandeenya yookaan immoo itti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Kanaaf iyyuu objective arrayin walitti nu dhufu. Garuu garaagarummaan isaanii maalidha array keessatti wanti nuun story goonu value qofadha jechuudha. Garuu objectii keessatti maalidha kiidhaa fi value yookaan immoo maqaadhaa fi value isaa jechuudha. Fakkeenyaaf objectii tokko wanta isa ibsu qaba yookaan immoo property yookaan attribute qabamti. Haala kanaanidha jechuudha kan inni hojjetamu. Mee akka fakkeenyaatti hojjeniin ilaalla. Akka fakkeenyaatti ilaaluudhaaf maalirraa kana fakkeenyaaf namuma fudhanne ilaalla. Namni tokko wanta isa ibsu qaba jechuudha. Namni wanta isa ibsu dirqamadha jechuudha. Namni tokko wanta isa ibsu qabaachuun jechuudha. Kanaaf iyyuu amma gaas keessatti maal goona jechuudha kaalli bira siibannee bakka kanatti dhufnee maal jennaa namni maal qabaa inni jalqabaa fakkeenyaaf maqaa qaba jechuudha. Nama kan isa ibsu keessaa inni tokko maalidha maqaadha jechuudha. Fakkeenyaaf maqaa abdiin jira jechuudha bakka kanatti. Kana booddee koomaan godha kamumaa yeroon godhu kanatti maal jedha jechuudha inni kun maalidha kiidha jechuudha yookaan immoo maqaadha inni kun immoo maalidha value'dha jechuudha gabaabaatti. Kanaaf iyyuu wanti nama ibsu keessaa inni jalqabaa maalidha generally kii isaanii fudhannee nama ibsuu dandeenya jechuun kii isaanii fudhannee yeroo jennu maqaa umurii warreen akka kanaa jechuudha. Garuu immoo specifically nama tokko ibsuudhaaf maal fayyadamna jechuudha value isaanii sana fayyadamnee ibsuu ni dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf umuriin jedha bakka umurii jedhutti immoo data type kan biraan kennaaf jechuudha. Jechuun gosa data type isaati inni kan biraadha jechuudha. Ammas keessatti stringidha jechuudha inni kun. As keessatti immoo maalidha lakkoofsa yookaan immoo nambariidha jechuudha. Array keessattis warreen akkasii data type garaagaraa warreen qabanii value garaagaraa story gochuu yookaan immoo ol kaa'uu ni dandeenya jechuudha. Objectii keessattis haala kanaanii gochuu ni dandeenya jechuudha. Deebi'ee immoo inni kan biraan immoo ammas egaa waamta biraa tokkoon godha. Fakkeenyaaf inni dhiiraa kan jedhu kii tokko kaa'aniin maalidha value isaa immoo turuudha jechuudha. Kana jechuun namni kun dhiiradha jechuudha jechaa jira jechuudha turuu ta'ee jira sababii ta'eef jechuudha. Haala kanaan data type garaagaraa fayyadamaa jira jechuudha kana keessatti. Wanti isin dagachuu hin qabne xumura irratti mallattoo qoodduu kana keessanii jechuudha. Xumura irratti hin barbaachisu amma asii duwwaattitu keenya jechuudha. Kana erga goone booddee utuu gara value isaa accessii gochuutti osoo hin seeniin dura wanta isin hubachuudha qabdan tokkoon isinitti waan ta'a jechuudha. Gara value isaatti accessii utuu hin godhin dura fakkeenyaaf kana irraa kaasiin wanta biraa tokkoon godha. Wanti biraan godhu maalidha fakkeenyaaf variable ma tokko create goona jechuudha. Variable tokko create goone fakkeenyaaf oromiyaa jenneedhuma. Variable kana irratti immoo visit oromiyaa jedha jechuudha. Kana ergan jedhee booddee amma variable kana irratti erganii value kenneef kun immoo maalidha stringidha jechuudha.
value kana fakkeenyaaf immoo as keessatti immoo yeroon accessii godhutti yoon oromiyaa godhe kana display gochuu barbaade asumaan yoon godhe jechuudha haala kana haalamma jiru kanaani maaltu naaf dhufa jechuudha wanta achi keessa jirutu naaf dhufa jechuudha amma gaa generally maaleen accessii gochaa jira jechuudha objectii masana mataa isaan accessii gochaa objectii keessaa immoo amala isaa keessaa yookaan immoo attribute isaa keessaa isa tokko accessii gochuudhaaf immoo fakkeenyaaf leengizii isaa baruun barbaade leengizii yookaan immoo haga qubee isaatii space dabalatee kan inni wajjin lakkaa'u jechuudha isa kana baruudhaaf immoo yeroon godhutti 12 nan jaara jechuudha kanaaf iyyuu baay'inni isaa 12 dha jechuudha kana jechuun maal jechuudha kuni property isaa yookaan attribute isaa dha jechuudha kan akka objective yoo fudhanne inni kun immoo attribute isaa yookaan immoo key isaa sanadha jechuudha haala kanaanis gochuu ni dandeenya jechuudha gara fakkeenya keenya isa jalqabaatti yeroo deebinutti immoo nama erga jennee maqaalaan irraa wantoota hundumaa kennine irraa fi jechuudha amma gaa bakka kana irratti xumura irratti semicolon erga kana goone booddee fakkeenyaaf immoo elementootas keessaa accessii gochuuf hin yaalame fakkeenyaaf document dot write jedheenin bakka kanatti maal jedha naman jedha jechuudha fakkeenyaaf yeroon nama jedhu kana keessatti yoon fakkeenyaaf asii dhufee refresh godhe maal jedha object nan jechaa jira jechuudha amma gaa maallatti maara jechuudha objectii accessii gochuu yaadaa jirta naan jechaa jira jechuudha garuu maalidha property isaa yookaan immoo attributein accessii godhu itti himne jechuudha yaadi isaa haala kanaan jechuudha kan inni waan ite jechuudha kanaaf yoo dirqama waan inni accessii gochuu qabu fakkeenyaaf nama ergan jedhee maqaa qaba umurii qaba saala qaba kanaaf iyyuu warreen kana keessaa kanneen accessii gochuu barbaadan bakka kanatti maalin godha mallattoo tuqaa kaa'ee ergan jedhee booddee fakkeenyaaf maqaan jedha jechuudha yeroon kana jedhutti gaa yeroon kiisaa yookaan immoo attribute kana maqaadha utti value isa kanatu maal naaf ta'a jechuudha display naaf ta'a jechuudha haala kanaan akkuma argaa jirtan jechuudha kana qofas immoo miti warreen kaan isaa haaluma kanaan waan ta'uu dandeenya umurii isa jedhu kanas yoo goone value isaa sana fida jechuudha fakkeenyaaf inni dhiiraa isa jedhu kanas yoo goone isuma sanatu dhufa jechuudha tiruusa jedhee jiru jechuudha haala kanaanii elementoota achi keessa jiran kana accessii gochuu dandeenya jechuudha kana qofas immoo miti amma objectii tokko create goone irraa objecticha keessa warreen jiranis immoo itti fayyadamu yookaan immoo kiisaan itti fayyadamne koolii gochuu barreerra kan itti aanu immoo maalidha fakkeenyaaf achi keessa objectii achi keessa jiru keessa jijjiiruun barbaade yookaan immoo fakkeenyaaf wanta dogoggora ta'e jira jennu kana sirreessuu yoo barbaade fakkeenyaaf umuriitu dogoggora ta'e jennu umurii dogoggora ta'e kana sirreessuun maalin jedha jechuudha maqaa objectichaa naa dura maqaa objectichaa ergan booddee maalidha maqaa attribute sana yookaan key sana naa jechuudha wanti sirreessuu barbaadu maalidha umuriidha jechuudha umurii kana immoo gara meeqaatti jijjiiruu barbaada jedhu fakkeenyaaf 50 godha 50 ergan godhee booddee maal ta'a amma gaa value umurii maalitti jijjiirameera jechuudha 50tti jijjiirameera jechuudha amma haala kamiin gochaa jira jechuudha objectichaan alatti inni value isaa sana change gochaa jira jechuudha haala kana amma gaa asii yeroo goonutti amma umuriin isaa meeqa ta'e 50 naan jechaa jira jechuudha haala kanaanis modify gochuu yookaan immoo sirreessuu yookaan fooyyessuu ni danda'ama jechuudha gaa kana malee immoo wanti kan biraan maalidha objectii keessatti irraa wanta adda godhu waan as keessatti fayyadamuu ni dandeenya jechuudha fakkeenyaaf functionii garaagaraa fayyadamuu ni dandeenya jechuudha fakkeenyaaf anas keessatti functionii waan gochuu barbaade maalidha kan maqaa display godhu jechuudha maqaa kan display godhu functionii tokko as keessatti uumuu barbaade fakkeenyaaf yaa jennuga kana uumuudhaaf bakka kanatti maalin jedha fakkeenyaaf maqaa waamiin jedha maqaa functionicha jechuudha maqaa waamii jedheeni waami jedha jechuudha kana ergan jedhee booddee kana taanse immoo maalin godha tuqlamee ergan kaa'ee booddee bakka kanatti dhufee functionii ta'uu isaadha jechuudha kan inni waanii ta'u functionii ta'uu isaa ergan itti mee booddee as keessatti immoo functionichi immoo hojiin hojjetu yookaan immoo specifically wanta hojjetu qaba jechuudha functionii yeroo jennutti taatee wayii tokko yeroo mudatutti fakkeenyaaf eda'uu ta'uu danda'a hir'isuu baay'isuu ta'uu danda'a wantoota hedduu ta'uu danda'a jechuudha problemii wayii tokko specifically fixii gochuudha wanti nuun yeroo baay'eetti fayyadamnu functioniidha jechuudha functioniin kan inni nu gargaaruuf immoo maalifidha irra deddeebine koodii si'a tokko barreessinu si'a 10 waamnee itti fayyadamuu ni dandeenya jechuudha kanaaf iyyuu laayinii koodii keenya minimize nuuf godha jechuudha amma gaas keessatti wanti barbaade maalidha document dot write jedheeni bakka kana keessatti kan inni display naaf godhuun barreessa jechuudha fakkeenyaaf maqaa akka inni display naaf godhuun barbaade miti kanaaf iyyuu fakkeenyaaf ani maqaan koo jedheeni as bakka kanatti maalin godha kana immoo concatenation jedhee isinitti himin ture kanaan dura kana concatenation dha jechuudha kanaan erga concatenation geggeessina yookaan immoo variable dha fi string achi keessatti barraa erga walitti hine booddee bakka kanatti maal gochuun barbaade ani maqaan koo abdii akka inni jedhuun barbaade jechuudha kan inni barbaade kanaaf iyyuu maqaa waan isanaanii as keessatti dha'uun dirqama natti taa'e jechuudha
as keessatti dha'uun dirqamanitta. Kanaafiyyuu fakkeenyaa fi dhaa yookaan immoo as keessa ispeesii gochuurra dhaan jedha fakkeenyaaf. Ani maqaan koo Abdiidha akka inni jedhuun gochuu barbaade jechuudha. Haa ta'u iyyuu malee maqaa kana inni waan biraatti fudhata yookaan immoo argumentiin biraa fakkeenyaaf asiin paasii ta'ee dhufuu danda'a jechuudha. Amma kanaafiyyuu maal gochuun qabaa bakka kanatti ziisii jedhee dootii gochuun narra jiraata jechuudha. Ziisii jedhee ergan maqaa jechuun ko maalidha? Kan rifeerii gochaa jiru objektii amma jiru kana keessa maqaasa jedhuun rifeerii gochaa jira jechuudha. Kuni bakkeedhaa ta'uu danda'a jechuudha. Yoo fakkeenyaaf ziisiin kun bukkeen jiru ta'e iddoo biraadhaa kan dhufe ta'uu sababii danda'uu fi amala kana yoon godhee rakkinaan na mudata jechuudha. Kanaafiyyuu ammas keessatti maalidha kanneen aksesii gochuu barbaade immoo element yookaan immoo attribute objectiin amma currently amma isan fayyadamaa jiru kanaadha jechuudha wanti inni gochuu barbaade. Kana ergan godhee booddee fakkeenyaaf h1dhaan godha akka inni guddatee mul'atutti h1dhaan gochuudhaaf yookaan immoo header waan fayyadamaa jechuudha akka inni xiqqoo guddatuuf jechuudha. Kana ergan godhee booddee amma maal ta'eera waan kun hundasaa xumureera jechuudha. Function h keessatti create godheera jechuudha. Objectiin kun nama jedha. Nama isa jedhu keessatti immoo maqaa isheen jettu kun kiin kun value ishee kanadha jechuudha. Kanaafiyyuu attribute isaa kun warreen kana faadha jechuudha umurii fa'a. Haa ta'u malee bakka kanatti dhufee maqaa waan isheen jettu kun amma maal taatetti jechuudha bakka kanatti functionii taatetti jechuudha yookaan immoo specifically wanta ta'e tokko hojjechuudhaa fi kan irraa eegamudha jechuudha hojiin irraa kan eegamudha jechuudha. Amma kanaafiyyuu maala kanaanii document dot write maal jechuun nan barbaachisu jechuudha. Sababiin isaa functionii fayyadameera sababiin ta'eef bakka kana dhufee maal hin godhaa nama jedha jechuudha. Maqaa objectichaa dha'eeni maqaa maalichaannaa maqaa function chaannaa jechuudha. Yeroon kana godhutti maal naaf deebisuu qaba jechuudha. Amma maqaan sun naaf dhufuu qaba jechuudha yeroon refresh godhutti. Ani maqaan koo Abdiidha naan jedheera jechuudha lamma haala kanaan jechuudha. Kanaafiyyuu objectii keessatti wantoota nuun fayyadamuu dandeenyu maalidha? Data type isaanii gargar ta'uu danda'a, functionii fayyadamuu dandeenya. Kana malees immoo arreerraa wanta adda isa godhu maalidha? Key value pairidha jechuudha. Keyidhaa fi value'dha jechuudha kan walitti hidhamee taa'u jechuudha. Kana yeroo jennutti immoo inni kun keyidha jechuudha. Inni kun immoo maalidha? Value key sanaati jechuudha. Haala kanaan jechuudha kan inni ta'u. Kana fakkaataa yaadaaf qeeqa qabdan koomentii gubbaanuuf ka'a. Galatooma kutaattaan wal argina.